Kun miidiyaa dambalii humna qeerroo bilisummaa Oromooti. Amajjii 8 bara 2022tti ibsa ajaja ol'aanaa ABO WBO kassinii dubbisu ana Umar Muhammad. Dhiifamni badii malee godhamuu hin jiru. Dursa hidhamtooti siyaasaa KFO, gaazexeessitooti OMN fi kanneen biroo kan mana hidhaa dhiphaa keessa turtan baga mana hidhaa guddaa kan siyaasaa, waraanaa fi dinagdee keessa jirutti nagahaan dabalamtan. Lammiileen Oromiyaa fi saboota cunqurfamoo hedduus mana hidhaa keessatti hafanii gidiraa argaa jiran kumoota hedduun lakkaawwamu. Har'as lammiileen mana hidhaa dukkanaatti darbamaa jiran danuudha. Hedduunis mana hidhaa keessaa baafamanii rasaasaan reebamanii ajjeefamaa jiru. Warri lubbuun jiraattanii mana dhiphaa keessaa bahuuf carraa argattan haqa uummata keenya mana hidhaa keessatti dararamanii ajjeefamanii fi ammallee mana hidhaa keessa gidiraa argaa jiraniin addunyaaf saaxiluuf hiree guddaa qabdu. Rakkoon hidhaa fi ajjeechaa irra darbee lammiileen hedduun jumlaan humnaan qabamanii dirree waraanaatti darbamanii irbaata rasaasaa ta'aa jiru. Lammiileen nagaa boombii xiyyaaraa fi diroonii irraa itti darbatamee lubbuu fi qabeenya hedduun badaa jira. Haala akkasii keessatti hidhamtoota lakkoofsaan xiqqaa ta'an baasanii nagaa fi araara fidina jedhanii shubbisuun haqatti baacuudha. Sirni haqa uummataatti qoosaa jiru kun ammoo farra nagaa tahuun adeemsi nagaa fi araara akka gufatu danqaa uumuuf waan inni hin dhamaane hin qabu. Sababaan Abiyyi Ahmad hidhamtoota siyaasaa badii malee hidhee turee fi amma hiikeef tokko mootummaa Phiiphiitti beekamtii yookaan legimasii horuudha. 2. Lola amma deemaa jiru kan injifate of fakkeessuudha. 3. Humnoota falmaa hidhannoo gaggeessan dirree siyaasaa keessaa moggeessuu fi 4. Hawaasa idil addunyaa biratti nama nagaa barbaadu fakkaatee akka faarfamuufidha. Badiin hidhamtoota siyaasaa raawwatan yoo jiraate deeggarsa uummataa qabaachuu isaanii ture. Hidhamtooti siyaasaa kun yoo filannoo irratti haqaa fi bilisaan hirmaatan akka Abiyyi Ahmad mo'atan shakkiin hin turre. Abiyyi sana sodaatee artistii Haacaaluu Hundeessaa ajjeesuun hidhamtoota siyaasaa kana mana hidhaatti darbe. Hidhamuun hidhamtoota siyaasaa fi ajjeechaan artistii Haacaaluu Hundeessaan irratti raawwatame yakka isa jalqabaati. Yakki inni itti aanu sagalee uummataa ukkaamsanii filannoo biyyaalessaa qophaa ofii dorgomanii qophaa ofii filannoo injifadha jedhanii fi labsanii mootummaa ijaaruudha. Yakki sadaffaan ammoo maqaa mootummaa beekamtii uummataa hin qabneen lola hin feesifne seenuun dhabama lubbuu kumaatamaa fi qabeenya kitila hedduu dhabamsiisuudha. Qaamni yakka haga kana raawwate kun hidhamtoota siyaasaa badii hin raawwanneef dhiifama godhe jedhee miidiyaa irraa lallabuun dammaqiinsa uummataa tuffachuudha. Gaafiin siyaasaa sabicha furmaata dhabee lola hamaa keessa seenamee jiru keessatti dinagdeen biyyattii burkutaa'ee sadarkaa jiguu irra ga'ee jiru keessatti ilaalchi siyaasaa Abiyyi uummataan tuffatamee bakka hin qabne keessatti dippiloomaasiin biyyoota dhihaa waliin jiru gadi bu'ee gargaarsi biyya ambaa hin jirre keessatti jiruu fi jireenya uummataa gadadoo keessa seenee jiruu keessatti tarkaanfilee xixiqqoo dhiifama badii malee godhamuun rakkoo bu'uura furra jedhanii yaaduun gowwummaadha. Abiyyi Ahmad yakka raawwatee fi naannoo keenya gara waraanaa barbadeessaatti waan dhiibeef mootummaan inni ijaare jedhu beekamtii yookaan legismeesii argachuu hin qabu. Inimaayyuu akka Phiiphiitti yakka raawwatameef gaafatama fudhatee aangoo gadi dhiisuu qaba. Haqa qofaatu nagaa waaraa fida waan ta'eef. Lolli haga ammaatti gaggeeffamaa jiru kan injifachaa jiru WBO fi humnoota cunqurfamoo kan bobbaa isaanii babal'ifachaa jiran akka ta'e hubachuun ni danda'ama. Lolli amma Abiyyi gaggeessaa jiru lafa gadi dhiisee qilleensa irraan uummata nagaa irratti boombii darbachuu qofaatti daangeffamee jira. Lolli bifa kanaa ammoo dhuma irratti kan injifatu qaamuma deeggarsa uummataa qabuu fi lafa qabate akka ta'u shakkiin hin jiru. Humnooti bilisummaa saba isaanii hidhannoodhaan dirree irratti falmaa gaggeessaa jiran dirree siyaasaa keessaa moggeessuunis hin dandahamu. Kunis sababa kaayyoo deeggarsaa fi bu'uura hawaasa bal'aa qabaniif siyaasi isaanii yoomuu jiraataadha. Bara teknooloojii guddatee jiru kana keessattis hawaasa idil addunyaa sobanii bira darbuun hin danda'amu. Kanaaf nagaa waaraa fi gammachuu dhugaa argachuuf murteessaan haqa argachuu ta'uu hubachuun haqa ofii kabachiisuuf ammoo qabsoo jabeessuu fi humna ta'uu ogguu qalbeeffachaa qabsoo keenya itti fufnu dhaammachaa
hidhamtooti siyaasaa lubbuun jiraatanis qabsoo Oromoon haqaaf geggeessaa jirutti makamtanii sagalee uummataa taatan, kan haalli isiniif aanjahes bifa dandeessan maraan waardiyyaa haqaa taatan ajajaan ol'aanaan ABO WBO waamicha godha. Haqa qofaatu nagaa waaraa fida, dhiifamni badii malee godhamus hin jiru. Injifannoo uummata Oromoof. Ajaja ol'aanaa ABO WBO amajjii 8 bara 2022.